Shamarra fuudhee jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kooti akkam jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira akka jaalatanis abdiin qaba. Viidiyoon irraa fideefe baay'ee kan nama ajaa'ibu baay'ee kan nama dinqisiisu beeku nama baay'ee qunnama jedhee yaadu nama tokko garuu ta'uu danda'a jechuudha. Kominti irratti baay'een keessan argitan ta'uu danda'a argisiisuu danda'a maqaa fi garuu waaminaan jettee jechuudha. Antalli kominti kana naaf barreessite inna namni kominti kana naaf barreesse shamarree takka mannaan jette intini jaalallee obboleettii kootirraa jaalallee na qabeeraa inna maal godhu naaf wayyaa wannan jedhu beekan waan kana irratti dhiifama na godhate dhugaa siniin jira maaliif seetaan tokkoffaa namni tokko sammuun isaa yookiin lapheen isaa yoo banaa ta'e nama jaalatamu fakkeenyaaf obboleessa keessan jechuudha. Obboleessa keessan irraa wajjiniin dhalattanii wajjiniin guddattanii too jaalalli isin qabuu danda'a. Maaliif akka obboleessa keessan ta'e sammuun keessan sin beeka jechuudha. Mataan keessan sin beeka. Obbolummaa foon keessan dhiiga keessa waan ta'eef jaalalli akkasitti nama hin qabu miti na akkam ta'eetti jaalalli obboleessa keessan irraa jaalalli sin qaba. Obboleettii keessan jechuun baru jaalalleen ishee obboleessa kee jechuudha. Gara biraatti yeroo yaaddu jechuudha. Tokkoffaa irratti immoo namni tokko jaalatee nama dhiifama naa godhaa asirratti jechuudha. Dhugaasin akka gama kiyyaatti namni tokko jechuudha nama kan jaalachuu danda'u lapheen isaa banaa ta'e yookiin immoo namni kun odoo kiyya ta'e jennee yoo hawwuu dandeenyedha jechuudha. Miti inna namni kun odoo kiyya ta'e jennee kan hawwuun immoo yoo namni sun firii ta'e yoo namni sun jaalallee qabaachuu baate yoo namni sun intini jenne malee akkamitti odoo akka jaalallee obboleettii kiyyaa ta'e argu jaalallee na qaba. Kun kumaayuu wanta ani gama kiyyaan nama biraatti osoo hin taane sumatti murteessa jechuudha nama komentii kana naaf barreessitetti. Namni tokko akkana jechuu danda'a fakkeenyaaf jaalalli koo ofumaaf nama qaba malee namni tokko jaalatee nama jaalataa miti. Gaafa jaalalli si qabe bakka mo'amtee hirtamnaamin jedhanii kan yaadan jira. Jaalalli mo'amudha. Jaalalli nama jaalatan tokko jechuudha. Oduma inni yoo sin fedhuu baate yeroo tokko darbitanii bilbiluu. Garuu jaalachuudhaaf jechuudha akkamitti jaalachuudhaaf nama tokko jaalachuuf dhiyaatee baree jaalachuudhaaf namni sun firii ta'uu isaa baruun qaba dura. Nama san beekuun qaba dura. Akkamitti obboleessa kiyyarraa yookiin immoo fira kiyyarraa jaalalli akka waan hin qabneef jaalallee obboleettii kiyyarraas jaalalli hin qabu akka biyyaatti jechuudha. Inna dhugaa isin baay'een keessan tokkoffaa kun of jaalachuu jechuudha. Maaliif seeti wanti ishee wanta ishee kiyyoo ta'e nawwata jechuudha. Kun immoo inaaffaa yookiin immoo of jaalachuu amala akkasii qabda ta'a. Malee namni tokko lafumaa ka'ee jechuudha. Nama jaalallee oduman beeku amma odoo hin beekin okay odoo osoo hin beekin jennaan hin beekti immoo waan sin ajaa'ibu jechuudha. Even telegiraamiidhaan na dubbisteerta hin beekta eenyummaa kee namuu gaafii akkanaallee na gaafatee hin beeku. Ana baay'ee na dinqe dhugaa sin jedha baay'ee tokko sababni isaatis akkuma duratti sin jedhe ifaadha. Namni kamiyyuu namni sammuun keenya hin yaada miti yaada waan ta'eef itti fayyadamuu qabna. Sammuu keenyatti erga fayyadamne immoo wanta intini nu godhu tokko hin qabnu jechuudha. Wanta nu dhiphisu yookiin immoo wanta bakka akka namaatitti yaaduu jechuudha. Dhugaa sin jedhu waan hin jedhuun walii wallaale. Yeroo deddeebi'eenuma naa dhufuu deddeessu gonkumaayyuu jechuudha. Namni akkana hin godhaa hin jedhaan. Amma miilaali. Yesuus baay'ee tokko ulfaata. Dhiifama naa godhaa ta'ana. Irraa fagaadhu nama sanirra. Isheerraas ta'e obboleettii keetirraas jaalallee isheetirraas fagaadhu jira iddoo biraa jechuudha. Malee walumaa jetteetoo jaalalli na qabeera jettee jireenya obboleettii keetii odoo jeequu waan ta'e naatti tola akka gama kiyyaatti jechuudha. Sababni isaatis namni tokkomichaa miti. Achiis calootii godhi dhugaa sin jedhaan.
kadhannaadha sidhiisuu danda'a. Malee kuni nageenya akka gama kiyyaatti namni tokko yaada gaarii qaba taanaan sammuun isaa malaqaqatiin isaa yaada gaarii qaba taanaan waan tokko waan gadhee hoggaa raawwatta isinitti hin beekama miti amma fakkeenyaaf maqaa nama tokko sobaan odoo balleessitaniiti. Sammuun keessa isin gaafataa miti qo'i garuu hojii isaa malee maafan akkas jedheeni maal na godhe ofiin jettu bar yeroo ammeenya hojjettu jechuudha miti akkasuma lalammaatis of gaafadhu jechuun nama jaalachuun sun normaalii ta'e osuma jiru garuu akka jaalallee obboleettii keetii ta'e odoo beektu duran beektaa jennaan hin beekayetti. Innaa baay'ee namatti ulfaata dhiifama naa godhitu baay'ee tokko jechuudha. Sababni isaatis osoo beektu akka jaalallee obboleettii kee ta'e osoo beektu waan akkasii keessa galte waan ta'eef ani sirratti murteessa malee isaan siraayyuu wanna beekan hin qaban isheenillee wanna beektu hin qabdu nillee wanna beeku hin qabu jechuudha. Namoonni tokko manfasii qinaatti tokko yoo beektamti inaaffaa innaa of jaalachuu wanni namaa ta'e hin jechuudha. Fakkeenyaaf akkam akka ta'e beektanii iddoo nama inaafa yookiin immoo nama qinaati qabu yeroo deemtan bakka nama tokko yoo wanni tokko tasaa akka hin jibba hin jaalatu akkasuma bakka wanni uumame hundumaa jechuudha. Wanni uumame hundumaa intini dhugaa isin jedhan innaa akkasii isin jedha obboleettii koo ani gama kiyyaan dhugaa isin jedha obboleettii keetirraayis jaalallee isheetirraayis fagaadhu jireenya mataa keetii iddoo biraa deemee jiraadhu jireenya namaa keessa seeniin sababni isaa yoommoo ofii keetii of to'achuu hin dandeessu ta'e immoo antini godhe dhugaa isin jedhan gara mana amantaa keetii deemee calootii godhee kadhachuu bakka hafuura badaadha kun sirumaa jiru akka gama kiyyaatti jechuudha. Innaa kun hafuura badaadhaa kadhannaa godhadhuuti akka sirraa badu godhiisiin jechuun barbaada obboleettii kiyyaa kana fakkaata. Isin immoo jechuudha dhugaa isin jedha waan akka naman kun nama ani gonkumaayyuu please dhugaa isin jedhani ani sobaan waan barreessitan taate ani wanni akkana normaaliidha namni kan jedhu gonkumaayyuu hin barbaadu normaalii miti kun bashisaa kun dhukkuba. Innaa obboleettii ta'e tan amma isin danda'ame isinillee akka yaada mataa keessanii barreessitanii faakshinillee akka of bartu akka taatu abdiin qaba. Kanarraa kan hafe turtii gaarii sinan jaaladhaa sinan kabajaa viidiyoo itti nama wal argitutti hundumti keessanuu koomentii irratti naaf barreessaa yeroo jalqabaatiif gara chaayinaalii kana kan dhuftan immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a akkasumas mallattoo bilbilaatti gadduquudha yeroo hundumaa viidiyoo natattaman akkasiin bira ga'u godhuu ni dandeessanii. Kana wanti nan isinii jechuu barbaadu koomentii irratti yaada keessan barreessaa fi turtii gaarii.